ani har'a hiikkadhee galuuf isaan hamma kana ta'uun hin feesisu ture jechuu kaleessayyuu hiikkachuun ni danda'ama. Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee waggaa 20 fi baatee deemaa ture sana hiikkachuuf intalti Oromoo tokko akkasitti qaana'uun irra turre jechuu. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a otoo waan argatiin qawwee hiikkatee galuuf haati dhiiraa reeffa ilma ishee irra taa'uu hin malle turte jechuu. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a osoo waa tokko illee hin argatiin qawwee hiikkatee galuuf dubartiin ulfaa Oromoo osoo ciniinsifattu ciniinsuutiin irbaata rasaasaa ta'uu hin malle turte jechuu. Hiikkachuu taanaan kaleessumaayyuu eegallee daa'ima kichuu itti gabbaruun nurra hin turre jechuu. Maatii ilmaan isaanii nu biraa wareegametu jira. Isaantu waa nu gaafata deebbiin qabuufi jechuu. Kanaaf hin hiikkadhu. Wanti hin hiikkannee fi hiika qaba. Abjuu nama ajjeesuu fi suusii nama ajjeesuu qabaannee miti. Jireenya qananii namni hin barbaanne hin jiru. Namni akkanatti daggala keessatti hafuu barbaadu hin jiru. Maatii qabna, waatii qabna, jiraachuu ni dandeenya. Nama nu eeguu qabna nutis. Haati kiyyaa har'a harka duwwaa galuu koo arguu fi kaleessa imimmaan hin qoorre dhangalaasaa ijji ishii qara ilaalaa hafuun irra hin jiru. Kaleessuma galuun qaban ture. Sinii galee wareegama hangasii kafalee taanaan wareegamni kiyya isa hafeef qananii fiduu qabaa jechuudha. Isa hafeef qananii fiduu hin qabu taanaan immoo anis sichi jireenyan tokko edee eegalu hin qabu shifta daggalatti nafa. Shiftaa beektu yoo sin bilisa ba'uu hin feetan ta'ee na jibbitanii diddani sinin saamaa jechuudha. Hin sodaatina. Waraanni bilisummaa Oromoo namatti hin bu'u. Akka warqiiti. Warqii mormarraa bareedu qabdu. Warri qabdan beektu miti. Jalqaba biyyoo keessa ture. Achii ka'ee ibidda keessa darbe. Mormarra innaa ga'u bareeda. Waraana bilisummaa Oromoo jechuun warqii mormarraa jechuudha. Naamusa ittiin cuuphamee ba'e qaba.